Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbebeeti. Yoobsaan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota afaan Oromoo waliin ilaalaa turre yeroo darbe keessatti faayidaalee yookiin mallattoolee faayidaa isaanii wajjin ilaalaa turre. Mallattoo raajeffannoo, mallattoo qoodduu, mallattoo gaaffii kan jedhan waliin ilaallee har'a immoo faayidaa qubee gurguddaa mata duree jalqabaa godhannee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Faayidaa qubee gurguddaa gaafa jennu qubee gurguddaadhaan barreessuu jalqabuun keenya faayidaa akkamii akka isaan nuuf qaban kan ilaalludha jechuudha. Isaan keessaa kanaan dura qubeen afaan Oromoo bakka meeqatti qoodamtineera? Bakka lamatti qoodamti. Bakka lamatti qoodamu isaanis qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jedhamu jennee qubeewwan kunneen jecha keessattis ta'e hima keessatti maal ta'anidha? Akkaataa ittiin barreeffaman ni qabaatu jechuudha yookiin seera ni qabaatu jechuudha. Lamaan isaanii akkuma fedhanitti wal keessa makamanii hin barreeffamanii. Sababni wal keessa makamanii hin barreeffamneef immoo jalqaba irratti inni dhufu qubeen guddaadhaan yookiin immoo qubee xiqqaatiin haala ittiin barreeffamu seera mataasaa danda'e waan qabuuf jechuudha. Seerri immoo qubee sanarratti murteessaadha jechuudha. Kanaaf bakka qubee guddaa qofa barreessuun dirqamatti ta'uu fi bakkatti qubee xiqqaadhaan jalqabuun dirqamatti ta'ee kan ilaalludha jechuudha. Kanaaf faayidaa isaaniirraa gaafa kaasnee ilaallu qubeen xiqqaa fi qubeen guddaa kun haala isaan ittiin barreeffaman sanadha jechuudha. Kan garaagarummaa isaanii uumu yookiin immoo ittiin adda baasnee beekuu nu dandeessisu jechuudha. Kanaaf qubeen kun egaa faayidaan tokko ishee qubee guddaa yookiin qubee xixiqqaadha jennee nuti ilaaluu dandeenyu. Qubeen guddaa jalqabni qubee maqaa namaa. Fakkeenyaaf maqaa namaa gaafa barreessinu maaliin barreeffamuu qaba? Qubee guddaan barreeffamuu qaba. Dirqamadha jechuudha kun. Maqaan namaa yeroo hundumaa gaafa barraa'u qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Akka fakkeenyaatti Magarsaa gaafa jennu maan keenya jalqabaa inni jalqabarraa qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma Tolasaa gaafa jennu taan keenya inni jalqabarraa qubee guddaa, Gammadaa jalqabni qubee gurguddaadha jechuudha. Kanaaf jalqaba maqaan namootaa kan inni ittiin barraa'u qubee gurguddaatiin barraa'uu qaba jechuudha. Inni kan biraa jalqabni qubee maqaa guyyootaati. Maqaan guyyoota torbanii qubee maaliin barraa'uu qaba? Qubee guddaan barreeffamuu akka qabudha jechuudha. Sababni isaa jalqaba maqaawwan torbaniiti waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya wiixata, kibxata, roobii inni jennu qubee gurguddaatiin barraa'ee jira jechuudha tokko tokkoon isaanii. Sababni isaa immoo maqaa guyyoota torbanii waan ta'eef jechuudha. Jalqabni qubee maqaa biyyaa, maqaa biyyootaa yoo barreessinu illee akkasuma maal goona? Qubee guddaatiin jalqabna jechuudha. Maqaa magaalaa, kutaa biyyaa fi kan kana fakkaatan maaliin barreessuu qabna? Qubee gurguddaatiin barreessuu qabna jechuudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti Itoophiyaa gaafa jennu isheen jalqabaa qubee guddaa, Finfinnee faan keenya qubee jalqabaa, Baalee qubee jalqabaa, baan keenya, Arsii, Amboo, Jimmaa warreen jennu kuni tokko tokkoon isaanii maalidha jechuudha? Qubee gurguddaatiin barraa'u jechuudha. Maqaa lageenis qubee gurguddaatiin barreessina. Akka fakkeenyaatti Abbayya, Waraabeem, Dhidheessaa, Awwaash warreen akkas jennu kuni Abbayya inni jennu aan keenya qubee jalqabaadha jechuudha. Waraabee qubee jalqabaa, Dhidheessa dhaa yookiin immoo daaraa isheen jalqaba kaatu dhaan keenya inni jalqabaa qubee guddaa, Awwaash haa. Kanaaf jalqabni maqaawwan lageenii, maqaawwan biyyaa, maqaawwan guyyoota torbanii, maqaa namootaa, maqaa mukeewwanii jalqabarra qubee gurguddaatiin kaasna jechuudha. Maqaawwan bineensotaa jalqabni isaa maal ta'a jechuudha? Qubee gurguddaatiin ta'a jechuudha. Inni kan biraan qubee maqaa afaanota qubee guddaan barreeffamanii keessaa fakkeenyaaf afaan Oromoo gaafa jennu afaan of danda'aadha. Oromoo kan jedhu of danda'aadha jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan mataasaa kan danda'edha. Afaan Amaaraa kan jedhu kan danda'edha jechuudha. Tokko tokkoon isaaniiyyuu Ingiliffa keessattis akkasuma Ingilish gaafa jennu Ingiliffa keenya ishee jalqabaadha jechuudha. Kanaaf faayidaa qubee gurguddaa jechuun qubeen gurguddaa jalqabatti waamamni maqaawwanii jalqaba qubee gurguddaatiin barraa'u jechuudha. Qubee gurguddaadhaan jalqabneetu qubee xixiqqaa taasisna jechuudha. Akkasuma qubeewwan maqaawwan bineensotaa, maqaawwan mukeewwanii, maqaawwan lageenii, maqaawwan jalqabattiin
waamnee barreessuu jalqabnu yookiin hima ijaaruu gaafa jalqabnu jalqaba irratti qubee gurguddaa fayyadamneetu kan nuti barreessuu jalqabnu jechuudha. Akka fakkeenyaatti iyyuu kunooti jalqabni qubee kan jedhu maqaan isaa jalqaba jaa keenya irratti jaa jalqabaadha jechuudha. Akkasuma fakkeenya gaafa jennu illee faa kun jalqaba irratti maal taatee qubee guddaatiin jalqabdeetti jechuudha. Kanaaf qubee gurguddaan faayidaan isaanii warreen kana ta'a jechuudha. Yeroo tokko tokko nu rakkisitti qubee xiqqaas qubee gurguddaas wal keessa yoo barreessine mataa isaa ta'u jechuudha. Sababni isaa immoo seera mataa isa danda'e waan qabuuf seerri luka afaan Oromoo keessatti seerota hundayyuu beekuun nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf qubee qoodduu mallattoo wiixata kibxata roobii kan jedhu kun qoodduun gidduu galteetti kun mataan isaa seeradha jechuudha. Seera mallattoo qoodduun galuu barbaachiseeti jechuudha. Maqaawwan walitti aananii dhufan sana qoodduudhaan adda baafanne kun seeradha jechuudha. Gaafa barreessinee dhumu barreeffamu kan jedhu adda kanatti yoo ilaalu kun adda kanatti ilaalu. Jalqabni qubee maqaa biyyaa, maqaa magaalaa, kutaa biyyaa fi kan kana fakkaatan qubee guddaan barreeffamuu qaba. Dhuma kanarra maaltu galtee jirti? Mallattoon kun adda kana jirtu dhugaadha jechuudha. Xumuramuu hima kanaa kan agarsiiste dhugaadhaan raawwatee jira jechuudha. Inni kunis seeradha jechuudha. Kanaaf seera kana eegnee gaafa barreessinu kanaaf nu fayyada jechuudha. Faayidaan qubee guddaas seerota kana eeguudha jechuudha. Seera afaanii yookiin seera luka afaan sanaa kabajee barreeffama sirrii fi hima sirrii ergaa sirrii akka dabarsuuf kan gargaaru ta'eetu nu fayyada jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.